raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 19:22-25 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. nagaan keenya bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti isin haa ga'u dhaggeeffatoota keenyaatti mooltan. Adoolessa 14 bara 2017 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati. Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan biyyoonni Afrikaa filannoo geggeeffataa jiran akkaataa dimokiraatawaa ta'etti geggeessuudhaaf danqaalee isaan mudataniif mallisaa maal akka ta'e xiinxaltoonni as Waashingtan jiran qorachuuf yaalaa jiran. Kanarratti oduu keessatti gabaasaa qabna. Aartistoonni Oromoo mana murtiitti dhiyaatan abukaatoof maatiin isaanii maal jedhu oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Qophiin misoomaa Itoophiyaa keessatti daldaltoota irratti dilaalli dabalamuu laalchisee jiraattotaaf daldaltoota akkasumas aangawoota dubbisee jira. Kunis yeroo isaa eeggatee dhiyaata hanga xumuraa sagantaa keenyaatti na waliin turaa jennaa guutummaa oduuf namo. Biyyoonni akka Keeniyaa, Laayibeeriyaa akkasumas riippaabilikii dimokiraatawaa koongoo dhiheenyatti filannoo geggeeffachuuf jiru. As Waashingtan irraa xiinxaltoonni rakkoolee Afrikaa keessatti filannoo dimokiraasummaatti danqaa ta'anii fi malawwan ittiin deemsa filannoo fooyyessuun danda'amu irratti adda baafachuudhaaf carraaqaa jiru. Gabaasaa Maariyaama Diyaaloo tujubeetu dhiyeessa. Aangoo nagaan walitti dabarsuun Naayijeeriyaa, Gaanaaf Beeniin keessaa biyyoota Afrikaaf akka fakkeenyaatti fudhatama. Keeniyaan filannoo waliigalaa baatii hagayyaa keessa kan geggeeffattu ennaa ta'u Laayibeeriyaan immoo baatii onkoloolessaa keessa geggeessuuf jirti. Haa ta'u malee riippaabilikii dimokiraatawaa koongoo keessatti waggaa kana filannoon karoorfame geggeeffamuuf carraan jiru xiqqoodha. Torban kana gareen mormituu kan riippaabilikii dimokiraatawaa koongoo filannoon xumura waggaa kanaa geggeessamuuf karoorfame hafuu malaa jechuudhaan uummata koongoo irratti lola labsee jechuun pirezidaantiin koomishina filannoo biyyattii himatee jira. Akka waliigaltee yeroo ce'umsaatti pirezidaantiin riippaabilikii dimokiraatawaa koongoo Joosef Kaabiilaa hanga xumura bara 2017tti aangoorra akka turan eeyyamameeraaf yuunaayitid isteetsi waliigalteen sun hojiirra akka oolu dhiibbaa gootee jirti. Misheel Siisoon tokkummaa mootummootaatti itti aantuu ambaasaaddara yuunaayitid isteetsi. We are ready to take additional action to sanction those who stand in the way of the DRC. Kanneen riippaabilikii dimokiraatawaa koongoo keessaa yeroo jalqabaaf aangoon karaa dimokiraatawaa ta'e akka walitti hin darbine danqaa ta'an irratti tarkaanfiitti dabalaa fudhachuuf qophoofnee jirraa jedhan. Baatii darbe Piriitooriyaa keessatti Kaabilaan karoorri isaanii filannoon akka geggeessamu ta'uu dubbatan. Let's organize elections together. As a nation, together as political parties. Waliin taanee akka biyyaatti wal taanee akka paartilee poolitikaa hawaasa siivilii keessa jirutti filannoo geggeessifatu qindeessinu. Kan nuti yaadaa qabnus kan nu yaadaa jirrus isuma kana. Qabsaa'onni hawaasaa kan akka Aliyaan Nazaadii akka jedhanitti rakkoon jiru biyyattiin filannoo geggeessitu moo dhiisti ka jedhu utuu hin taane pirezidaantichi akka waliigaltee jirutti marsaa attaanuuf hin dorgomu kaadhimamaa ta'es hin dhiyaadhu jechuu qabu. Garuu isaan kanan jennee jedhu hayyoonni itti dabaluudhaan filannoon ofiisaaf dimokiraasiin uumu garuu qooda guddaa qabaata. Filannoon haqaaf walabaa adeemsa dimokiraatawaa waariinsa qabuuf qooda olaanaa qabaa jedhu. Sanyii irraa immoo haaraan midhaan nyaattu kan armi worm jedhamtu biyyoota Afrikaa 21 keessa babal'achuudhaan midhaan nyaataa ardittii akka boqqollootti sodaa guddaa uumuu dhaabbanni misooma sadarkaa addunyaa akka tokkummaa mootummoota USAID'n beeksisee jira. Gorsaan gameessi baayoteeknooloojii kan USAID Joosef Yusing akka jedhanitti hoomaan raammoo kun bakka dur jiraatan kutaa Yuunaayitid Isteets Floriidaa yookaan immoo biyyoota Kaaribiyaan irraa ka'uudhaan biyyoota Afrikaa hedduutti bobba'anii midhaan mancaasan. Naayijeeriyaa fi Gaanaa irraa eegalanii hanga Itiyoophiyaatti bobba'an. Dhiyeenya kana baatii waxabajjii keessa hoomaan raammoo armi worm jedhamu kun Sudaan kibbaa keessa buufatee ture. Hoomaan raammoo kun qonna Afrikaa irra miidhaa hamaa geessisuu ka dubbatan Mr. Yusing raammoon kun yoo ooyiruu boqqollootti bobbaate ija midhaanichaa 130 nyaattee fixxii jedhu. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp guyyaa biyyoolessaa Faransaay
Bastille Day jedhamu arra ayyaaneffamee oolurratti keessummaa kabajaa ta'uudhaan mul'atanii jiru. Arra yeroo guyyaan biyyoolessaa Faransaay kun gara sa'aatii 2tiif ayyaaneffametti guyyaa waraanni Ameerikaa lola addunyaa lammaffaatti jalqaba seene yaadachuudhaaf jeettonni Ameerikaa qilleensarra marsaa turan. Magaalaa Paariis daandii beekamaa Chaas-Eliz jedhamurra loltoonni Yuunaayitid Isteets waraana Faransaay 1,000 meeshaalee waraanaa akka taankilee, misaayilotaa, laawuncherootaaf konkolaatota waraanaa waliin hiriiran. Poolisoonni 3,500 ta'an immoo haleellaa shororkeessummaa geggeessamuu malu ittisuuf jecha hiriira sana marsanii eegaa turan. Michoota amanamoof biyyoota keenya gargaaruudhaaf dhufan qabna. Isaan keessaa tokko Ameerikaadha. Kanaaf jecha kan nuti eenyullee addaan nu baasuu hin danda'u eenyullee jennuu jedhan pirezidaantichi Faransaay Maakroon. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miseensonni mana maree Yuunaayitid Isteets ijoon waa'ee Raashiyaa dhimma filannoo keessa harka galfachuu ishee qorataa jiran ilmi pirezidaantichaa Doonaald Tiraamp Juuniyer magaalaa Niiwuork keessa ogeessa seeraa Raashiyaa odeeffannoo duula filannoo Dimookiraatitti Hilarii Kilinton miidhuu malu harkaa qaba jedhame wajjin walga'uu isaanii ilaalchise akka ibsa kennan kan fedhan ta'uu beeksisanii jiran. Duulli filannoo Tiraamp Raashiyaa waliin shiruudhaaf akkasitti kaka'umsa qabaachuunsaa kan hedduu sammuu namaa jeequu jedhu mana mareetti hooggantuun garee sabxiqqaa dimookiraatotaa Naansi Piloosi. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii olaanaa federaalaa Itoophiyaa damee Lidataajuu dhaddachi 19ffaatti aartistoonni Oromoo yeroo lammataaf dhiyaatanii turan. Abukaatoo isaanii keessaa tokko kataan obbo Tolamaariyaam Magarsaa akkasumas maatii isaanii keessaa nam tokko jaallanneen haasofsiistee jirti. Galmee obbo Oliyaad Baqqalaafaa itti himatan namoota torba jechuudha. Himatamaa tokkoffaan Oliyaad Baqqalaa Dabaree jedhama. Lammaffaan Mooyibul Misgaanuu Warqinaa. Sadaffaan Qananii Taammiruu Jifaaroo jedhamti. Afraffaan Ifaa Gammachuu Lataa jedhama. Shanaffaan Baayiluu Naccoo Taaddasaa jedhama. Ja'affaan Seenaa Salamoon Hambachaa jedhamti. Torbaffaan Eeliyaas Kifiluu Baqqalaati. Akka waliigalaatti himatamtoota torba yoo ta'an himatamtoota torban keessaa himatamtoonni lama kan tarree sadaffaadhaa fi ja'affaarratti tuqaman dubartootadha yookaan immoo himatamtoota dubaraati jechuudha. Himannaan irratti dhiyaate walumaa gala niituna himtanii? Himannaan irratti dhiyaate himannaa lamadha. Himannaa inni tokkoffaan himatamaa tokkoffaa obbo Oliyaad Baqqalaatii fi himatamaa afuraffaa Ifaa Gammachuu irratti dhaqan dhiyaate. Innis labsii farra shororkeessummaa Itoophiyaa lakkoofsa 52/2001 keewwata 4 darbitaniitti jedhamaniiti kan isaan himatamanii. Inni kunis sagalee qeerroo kan jedhuuni oduu qopheessuudhaa fi oduu dubbisuudhaan akkasumas daayireekti gochuudhaan isa daayireekti gootan kanaaf isa qopheessan kan ammoo namoota biyya alaa jiraniif kanneen miseensota ABO'ti isaan jedhaniif iimeeliidhaan erguudhaan uummata kakaaftaniitu kan jedhu. Himannaan lammaffaan immoo himatamtoota hafan jechuun himatamaa lammaffaa Mooyibul Misgaanuu, himatamaa sadaffaa Qananii Taammiruu, himatamaa shanaffaa Baayiluu Naccoo, himatamtoota ja'affaa Seenaa Salamoonii fi himatamaa torbaffaa Eeliyaas Kifiluu irratti kan dhiyaatedha. Inni kun akka waliigalaatti seera shororkeessummaa biyya kanaa lakkoofsa 652 muraa 2001 keewwata 7 muraa 1 jalatti kan himatamanidha. Inni kun akka waliigalaatti kan jedhu himatamtoonni sagalee qeerroo kan jedhu keessatti miseensa ta'uudhaan oduu qopheessaniitu oduu dubbisaniitu kan jedhudha kan warra kaanii jechuudha. Akkasumas immoo sirballee uummata kakaasuu kan danda'u sirbitanii yuutuubii irratti gadhiistaniitu akkasumas immoo miseensota ABO kan jedhaman kan isaan tuqanii jiru. Warreen sana waliin iimeelidhaa fi feesbuukidhaan walii ergaa dabarsaa turtaniitu kan jedhuunidha kan isaan himataman. Egaa yeroo lammataa fi dhaddacha har'aatti dhiyaachuun isaanii? Eeyyee. Har'a mana murtii kan dhaqameef maal ture maaltu jedhame? Mormii sadarkaa duraatti qopheeffadhaatii fi fidaa kan jedhuun ture kan beellamame haaluma beellamame mormii sadarkaa duraa barreeffamaan qopheessine mana murtiitii fi abbaa alangaatiif laatameera. Beellamni itti aanu hammamitti?
Beellamni taanu gaafa adoolessa 24tiifidha kan beellamame. Guyyaa 17 booda jechuudha. Himatamtoonni kun yeroo dheeraadhaafidha kan isaanii hidhamanii jirani. Kan isaanii mana murtiitti dhiyaatan turtii ji'a 7 boodeedha. Seerri labsii shororkeessummaa biyya kana namni tokko qorannoodha kan turuu danda'u ji'a 4 akka ta'edha kan kaa'u. Isaan garuu ji'a 4 erga darbellee manni murtii odoo hin beekin naannoo ji'a 3 fi sanaa ol to'annaa poolisii jala turani. Manni murtii hin beekin jechuun beellamni yeroo kan mana murtii erga addaan citeeti booddee jechuudha. Akka waliigalaatti naannoo ji'a 7 fi sanii oli kan isaan to'annaa poolisii jala turani odoo mana murtii idileetti hin dhiyaatin jechuudha. Manni irratti dhiyaate ji'a 4 yeroo qorannoo jedhamee mana murtii yeroo beellamaa ilaaluun wanti ilaalamaa ture ni jira. Ji'a 4 booddee garuu erga galmeen yeroo beellamaa addaan citee booddee beekumsa mana murtiitii fi seeraan aladha kan isaan turan jechuun ni danda'ama. Obbo Talamaariyaam Magarsaa deebii nuuf laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Isinillee sarbanaa lattaniif galatoomaa. Maatii himatamtootaa har'a dhaddacha 19ffaatti argaman gidduudha. Harmee Seenaa Salamoon aadde Chuuchee Tagan dubbiseen ture. Ijoollee meeqa qabduun gaaffii koo duraati. Ijoollee 5 durba tokkittiin qabu. Isheen mucaa meeqaffaadha isiniif? Mucaa lammaffaa. Hanga kutaa 8 barattutti nu bukkeetti barattee 8 booddee obboleessa koo bukkee teesseetu sabbataatti baratte. Waa'ee hidhamuu ishee attamitti dhageessan? Bilbilee gaafadhee dhabuu bilbilisee cufaa gaafa ta'u obboleessa tokko Addis Ababaadhaaf hojjeta tokko bilbilee natti bilbilinii kana booddee qabamteetti naan jedhee dafinoo isheen qabamtee facaasaan Finfinnee galee. Sana booda arguuf carraa argattaniittu battalumatti? Hin arganne. Ergi qabamtee ji'a 3 fi agarsiisaa hin turre gidduutti gaafa boo'ee rakkisee jedhu karaa biiroo gashanii al tokko fidanii na argisiisan malee amma ji'a 3tti dhoksaadhaan turte. Isin egaa achi gaa'oo qeebbee qeellamoon laggaarraa deddeebitanii dhuftu jechuudha? Eeyyee deddeebi'ee man dhufaa ji'as nan taa'aa torban lamas nan taa'aa deebi'een immoo deemaa akkasitiin hin deddeebi'aa ture garaa haadhaa sababa ta'e. Ergi ji'a 3 mirmiraa keessatti kana booddee jedhanii akkaatii mootummaan dhufnu booddee baasanii nu argisiisuu jalqaban ji'a 3 booda. Egaa isa booda akkuma dhuftanitti argitu jechuu? Eeyyee. Duraan nyaata duwwaa gala malee arguu hin dandeenyu ergasii eegi mul'uu ji'a 3 fixee booda mul'isuu jalqabamee hin argine gaasa booddee. Baay'ee fagoodha. Baay'ee dadhabbii qaba. Arguumaaf hin namaa bakka yeroo mana argee mucaa koo jafee arguun barbaada kanaaf hin deddeebi'a. Mana murtiitti har'a dhiyaatanii turan? Eeyyee dhiyaataniiru warra mana murtiitti. Dhiyaannee dubbisuun hin danda'amne akkasumatti yaadumaan harkumaan nuun jedhanii nus akkasuma jenneen galchanii nu teessisaniiru. Kana booddee beellama dabarsanii warra abukaatoo harkaa immoo deebii fudhatanii gaafa 24tti beellama qaban. Fagoodhaa yeroo argitan attamii qaami ishee yaadi ishee akka haadhaatti maal argitu? Gaddumatu irraa mul'ata kaayii hundumti isaaniiyyuu. Walitti haasa'uun hin danda'amu kaa yaadumaan nyaarumaan haayinaan jette malee wanti bara biraan hin jiru walitti haasa'uun hin danda'amu. Har'aan lammata dhiyaachuun isaanii? Eeyyee lammata. Ergi gaafa seenii dhiyaatte jedhanii immoo ammas naa bilbilanii bariitu isaan immoo dhufe ergasii asumaan jira beellamichan eegee har'a immoo dhiyaadhe wajjiniin dhaqe. Akkamiin godha haadha miti waan isheen taatu hin beeku waan irra ga'u hin beeku kanaaf garaa mokoonni rarra'ee tan dhufa ka. Abbeen seen jiranii? Jira hin dhufannis darabee dhufna kaa wajjiniin. Wal faana fa'aa dhufna gaa mana dhiisnee numa dhufna qeenni numa qabbanaa kaa numa jiga maal goonare. Amma isinitu carraa mootummaa arguu argattanii maal jechuu barbaadu? Maal garaa keessaa qabdu? Maalin garaa keessa dhabaree duuseenaa baatee baay'een gammachuu qaba gaa. Baay'ee natti tola gaa jireenyi koos deebi'ee haaraadhee numan yaadu. Mucaa durbaa tokkittii waan taateef durba tokkittii kanan qabachuudha dhiira malee durban qabu. Seenaan duri ijoollummaa isheetti weellisuu waan akkasii nama yaaltu turte? Eeyyee jaallatti waan akkanaa baay'ee jaallatti. Ituun hidhamin dura wal arguun keessan ammam ture? Ituu isheen hin qabamin dura ituun hin arginiin ji'a 2 nan argee galetti qabamte.
Biyya hambaa deemuuf turte buusana ishee gaggeessuudhaaf kan inni dhufuudhaaf jedhe gidduutti immoo kun uumame. Biyya alaa deemuuf turte? Eeyyee deemuuf turte lafa raawwattetti dhagaa guyyaan deemsa seetii ga'e ani gaggeessuu dhufna jennee maatiidhaan nuyi ka'uutti jirru qabiisisee wal faana ga'e. Yaaddoon koo guddaan egaa rakkinuma turra ga'aadha gaa lubbuuma isheetii hin furaadha baay'ee. Aaddachuuchee Tagan maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Atis galatoomii. Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:46 nu biraan immoo waaree booda keerii aandarwud walleesseef hedduu galateeffanna. Qophii misoomaa. Itoophiyaa keessatti namni hedduun dilaalli nutti guddatee jechuun himachuutti jiran akka namoonni Oromiyaa keessaa dubbifne jedhanitti dilaala kana seera malee ituu namallee hin mari'anne namatti dabalan namni haga tokko akka itti dabalamillee maqaan isaa maxxansamee argata. Kanarratti sooraan bulchoota galii biyya keessaaf jiraattota rakkoo kana himatan dubbisee gara isaatti deebina namanni Finfinneerraa dubbise kun akkana jedhe. Gibirri kun yeroo duraa keessa jechuudha yeroo dabre keessa naannoo ji'a waxabajjiidhaan dura jechuudha ji'a naannoo ji'a saglaffaa keessa galmee irra deema galmeessaa turan jechuudha suuqiiwwan warreen daldala dhuunfaa irratti hirmaachaa turan. Guyyaatti galii meeqa argatta kan jedhu galmeen irratti gaggeessaa turan jechuudha yeroo isaan galmeessan waan akka tasaa biran ture saniin booda dhiyeenya kana jechuudha ji'a 11ffaa naannoo dhumaarra naannoo ji'a 14ffaa dhumaarra uummata kana gibirri akka ba'e dhufanii aanaa isaaniitti irratti dhufanii ilaallatan godhamee ture jechuudha. So ji'a saglaffaa hagam argattanii jedhanii gaafatanii ji'a 11ffaa immoo dhufanii itti dabalan. Dhufanii naannoo san jechuudha ammallee naannoo waxabajjii dhumaata irraa kaawwannoo kun gaggeeffame yeroo dhufanii ilaallatanuu bakka galiin isaan argatanii fi galiin gibira kaffalan ooluu argachuu hin danda'u. Amma kan irratti dabalan kun eenyu jechuun nama daldaltoota hoteelii moo warra immoo dhaabbata gurguddaa qabu moo warra immoo eenyu warri kun warri gibira irratti dabalan jettuun? Haga ammaatti kanan beeku kan jechuudha hoteelota adda addaa warreen suuqiiwwan adda addaa qaban jechuudha. Warreen daldalan jechuudha haga ammaa naannoo biraattis egaa maamula ce'uu danda'a malee haga ammaatti kanan dhaga'u jechuudha. Harka hagam dabalan fakkeenyaaf namni tokko namni hoteelii qabu tokko gibira waggaatti hagam baasa? Fakkeenyaaf kun egaa haga akkaataa guyyaa sun itti galmeessan irratti hundaa'eeti. Fakkeenyaaf amma namni yeroo suuqii xiqqoo takka irraa fudhatee sitti haasa'u jechuudha. Suuqii xiqqoo takka namni qabu guyyaatti fakkeenyaaf galii qarshii 100 kan hin arganne 300,000 jedhamee kan galmaa'ee jira jechuudha. Yeroo kana waggaatti qarshii 60,000 80,000 akka isaan kaffaluu danda'u jechuudha. Garuu guyyaatti qarshii 100 kan argachuu hin dandeenye. Jechuun yoo gaafatan fakkeenyaaf hagam argattaa jedhanii gaafatan. Wantoota gaafatantu jira isaan keessatti ati guyyaa akkamii galii guyyaatti kan argattu meeqa jedhamee gaafatan yeroo dura qorannoon kun gaggeeffamu jechuudha irra deemanii yeroo galmeessaa turan. Achiin duubatti inni fakkeenyaaf guyyaatti 200 argadhaa yookaan 300 argadhaa yoo inni jedhe gibirii isaa gamtaa. Gibirri yeroo baay'een isaanii akkasitti warreen galmeessan amma garuu akka isaan jedha sanitti osoo hin ta'in jechaadhaan dabaleetii kan dhufee jira jechuudha. Fakkeenya tokko osoo fudhadhe namni suuqii xiqqoo takka mobaayilii adda addaa tolchee jiraatu jechuudha. Guyyaatti galii qarshii 100 argachuu hin danda'u jechuudha. Yeroo hunda namni bilbila goggoree cabee yookaan namni sirreeffatu hin jiru. Hariyyaan keessaa tokko jechuudha amma suuqii qaba. Suuqii jechuun wantoota meeshaalee xixiqqoo wantoota kana gurgura. Guyyaatti galii inni argatu guddate galii qarshii 300 akkas yoo argate jechuudha. Garuu akkaataan wannoo sun deebi'ee dhufeetitti qarshii 3,000 argata jedhamee herreegame waggaatti immoo naannoo qarshii 60,000 50,000 kaffaltaa gibiraaf jedhamee jechuudha. Kudhaan nama fakkeenya tokko tasee fudhadhe jechuudha. Baay'ee yeroo tokko wannoon isaanii waliif fakkaatu. Namni tokko galii guddaa kan argatu gibira xiqqoo kan kaffalutu mul'ata. Kan galii xiqqoo argatu immoo gibira guddaa kan kaffalutu wal jala dabra yeroo tokko suuqiiwwan adda addaati irratti jechuudha. Mootummaattuu labsimoo harka gam jedhan dabalanii jedhan fakkeenyaaf. 20 dhaggeeyyan garuu. Saniin booda amma waxabajjii gara dhumaati irratti gibirri akka takkatti kan kaffalama jedhanii maxxanfame uummanni komii adda addaa dhiyeeffate. Maan jedhanii maxxanfame? Dhufanii tokko gibira isaanii koodii wayiiti jira lakkoofsa wayii lakkoofsaan dhufanii akka laallatan. Aanaatti moo aana Finfinnee cuuf keessatti moo? Eeyyan aana isaanii irratti jechuudha.
Kanaafuyyuu gibira waan dabalamee fi dhufa ilaalladha waan isanii dabalam kootta ilaalladhaa jedhan. Yeroodhaaf dhaqanii ilaallatanii bakka wanta nama rifaachisu galii dhiisiti meeshaaleen isaan harkaan qaban sun osoo gurgurame wanta san baasuu kan hin dandeenye tokkoon isaan irratti kan mul'atu. Aana kam keessatti argitan fakkeenyaaf? Boolee filatama. Boolee filatama. Kanan argee jechuudha. Aanaan 11 hunduu kunis nan nageef hundaa nan nagaa garuu information hundi isaaniitu jechuudha. Namni ani taaneetiin dubbisu kun ammoo nama godina Shawabaa keessa magaalaa Daamaatti dubbisuu jira. Namni kun ammoo maqaa himachuun feene taatullee waan jira sitti maanaan jedhe guddoo galateeffadha. Mee abbitti waan jira yoom gibiri san irratti dabalanii maan argite gibiri kunuyyii sadarkaa gam qaba. Afaan gabaaboon harka gam dabalanii maan argite fakkeenyaaf waan sirratti dabalan fa'a yookaan ammoo waan nama ollaa keetii irratti dabalan fa'a. Gibirri kan dabalame namuma hunda guutuma irratti jechuudha. Nama karaa irratti meeshaa gurguratu irraa kaaseetiin hanga naggaadee nama suuqii gurgurda qabu irratti illee hunda irrattuu dabalamee jira. Isinis namnummaan karaa irratti meeshaa xixiqqoo wanta akka kaalsii waan masuura tokko gurguratu irratti iyyuu gibira kafaluu qabda waan jedhuun gibirri akka malee ol ka'ee jira jechuudha. Namni barri hin gaddaa qarshii 2,000 haga 3,000 kafalu har'a gara 8,000 7,000 achi ol akka kafalamu itti murtaa'e jechuudha. Jechuun waan kana walgahii yaamanii dubbatammoo yookaan ammoo irra deemaniitiin maan argatti jedhanii ilaalammoo yookaan ammoo raadooniin labsammoo eessa dhufeedhaan dabaltiin tun? Waan tokkollee hin jiru. Beektaa amma isaan ka jedhan kafaltiin wanna seeraan kafalamaa hin jiru. Warroota hojjettoota mootummaa malee kuuwwan seeraan kafalaa hin jiru. Kanaafuu haalli gibiraa kun ol ka'ee kafalamuu qaba waan jedhu dhiyeessan jechuu isaan. Mariin dhageettammoo yookaan ammoo miidiyaa irratti dubbatamu? Hin jiru mariin tokko. Waan uummanni irratti mari'atee yookaan jarrillee uummata mari'achiisanii haa dabalamu jedhame tokko osoo hin ta'in fedhuma isaaniitiin hagana dabalanii jechuudha. Fakkeenyaaf nama qarshii parsantii 200 oliin dabalan 200 haga 300 jechuudha. Fakkeenyaaf nama caa irra ture gara baatitti siqsuu nama caa irra tureef akkuma fedha isaaniititti irratti siqsuu qorannoo tokko malee jechuudha. Itoophiyaa keessatti gibira akkam kaffalan? Sadarkaa baasanii jirmoo baacaa jedhanii waan baasanii jira. Gibira Itoophiyaa keessatti akkam baasan? Sadarkaa gadaanaa irraa kaasaniitiin hanga aatitti hin baasanii. Jechuun mina ibsime baacaa jedhanii yookaan ammoo. Sadarkaa akka ilaalcha jaraatitti sadarkaa jechuun warra tokkoffaa irratti kafalamu. Gibira olaanaa kafaluu jechuudha. Akka reetti jaraatitti jechuudha. Achirraan ammoo baadhaa caa jedhanii akkasumaan sadarkaatti kenniti jechuu jarri. Kanarratti hundaa'uudhaan namuma yookaan waan tokko jireenya ofii fooyyeffachuu hin dandeenya. Fakkeenya hoosii kaasee warroota mana rifeensaa irra jiran warra ganaa nama 3 nama 4 yookaan nama 5 guyyaa tokkotti hojjetanii oolan kapitaalli kan kee sadarkaa haganaa irra gaheera jechuun akka wanta humna isaatiin hin danda'amne walitti fe'anii akkasitti akka kafalamu godhaa jiran jechuudha. Kanaaf akkasitti. Irra deemanii gaafatamoo fakkeenyaaf gaafataniitiin horii hagam argattaa jedhanii gaafatammoo akkamiin murteessan? Hin jiru qorannoon akkanaa hin jiru. Akkanatti gibirri kun daangaa ce'ee wanta akkanaa kafaluu qabdan jedhanii daangaas baasanii onnachuun akkuma ji'a waan hin geenye kana keessatti bulee muraasa kana keessatti. Warri gibir baase eessa baase? Biiroo galii moo eessa baasan? Gibira haa baasanii malee wanti kafalamu kun birrii 300 akka naannoo akkanaatii ol taanaan hundi isaa deemaniituma baankitti kafalanii jechuudha. Gibira akka kanfalamu already bakka tootaalii akka Oromiyaatitti ama baankota Itoophiyaatitti nigdi baankitti kafalamaa jechuudha. Biiroon galii hoo? Biiroo galii biyya keessaa hoo? Biiroon galii biyya keessaa waanuma xiqqoo waanuma akka kun guyyaa qaraxa gabaa irratti deemanii qaraxoo wantoota xiqqoo kana malee wanti qajeelatti isaan wanta harka gahu hin jiru. Achirraa ganaa erga wanni jedhanii booda waan xiqqoo garanas erganiif jechuu jarri. Erga gibira sabaasanii booda. Kanaafuu gibiri kaffalanii baankii gala? Baankii gala qajeelatti kallattiidhaan gara baankii nigdi baankiitti galfamaa jechuudha. Jechuun namni kaffaluuyyuu baankii dhaqee baasa? Baankii dhaqeetiin kafala. Achitti kafalee waraqaa isaa kan ittiin kafale san daraseenyi isaa san baankii kafalee kafaluu isaa waraqaa achirraa fudhatee dhufa jechuudha. Yoom baasan gibira? Yeroo tana ji'a darberraa qabeetiin hanga fuuldura kanninitti hima goorama jechuudha sababa. Keessumatti hin galateeffadhu. Godina Oromiyaa hedduu keessaa makkanaa dhadhagahu jira. Akka tokko ammoo bilbilatti nu dhibe.
Humtaateefuyyuu deebii mootummaa gara hedduu laala ba'an bulchoota galii naannoo Oromiyaatti bilbilleetiin ammatti arguu hin dandeenye taatullee itti gaafatamaan biiroo odeeffannoo mootummaa Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa gam kanaan deebii sooshaal miidiyaa yookaan immoo miidiyaa hawaasaa irratti kenne jedhan keessaa tokko akkan jedha. Mootummaan naannoo Oromiyaa gaafii fi komii uummata keenya ardhaa fi ka'aa turanii fi ka'uuf jiranillee hiikuuf yeroo kamiyyuu caalu kutannoo ciminaan halkaniif guyyaa hojjetaa jedha. Ammas komii kana hunda seeraan hiikuuf qophii qabnaa tana garum seeraatiin qajeelfannaa kanaafuu namni tannu hubachuu malee jedha. Adda Nitsaannet Abarraa abbaa taayitaa galii biyyi keessaatii fi gumrukii Itoophiyaatti gibir Finfinneetti damee misoomaatiif sagantaatti itti aantu daayirektaraati akkana jechuun VOA'tti himte. ጥናት የተካሄደው ከ6 ዓመት በኋላ ነው። አሁን ድረስ የአዲስ አበባ ግብር ከፋይ ግብር ሲከፍል የነበረው akkana jetta Adda Nitsaannet gibir kana ganna jahan duubatti qoranne namni Finfinnee hagammaa tilmaama galii inni guyyaatti argatu gaa bar 2003 keessa itti muranii gibir kana baasuu jira bar 2003tiif bar 2006 daldalilleen magaaltilleen biyyitilleen waan hedduun guddate waan dinagdee biyyi keessa guddisaa keessa tokko abbootii dhuunfaati nama ammaan tan gibir bar 2003 itti baasuu baay'ikaanii bar 2009 illee kanuu baasaa jedhe yaaduu danda'a. Tunin waan dhadhagaa'uu jiru tunin ta'uun malle ta'uullee hin dandeettu akkanallee herreeguun malle gibiraa fi qaraxa nutti guddatee jedheetiin nami himatu raga qabaatee jennaan dhiyeeffachuu danda'a. Kana miidiyaa yookaan ammoo uummatallee itti baaneetiin dubbachuu jirra yaa dubbannellee suuqii xiqqoo qabaachuuf guddoo qabaachuun galiin diqqeessitu hin guddistullee tunin ammoo akkanallee yaaduun malle fakkeenyaaf markaatoo keessatti yoo ilaaltu suuqii xiqqoo tokko keessatti biyya alaatti erganii jira daldal guddaa jira galiirraa hedduu argachuufa dandeetta. Kanaaf suuqiin xiqqoo waan taateef galii xiqqoo irraa argachaa jechuun hin danda'amu. Fakkeenyaaf namni galii qarshii miliyoona tokko argatu qarshii 19,000 qofa gibir baasa. Namuu kana akkanatti ilaaluu malee jecha Adda Nitsaannet. Akka jecha Adda Nitsaannetitti namni daldala tokko gannaatti qarshii 6,000 haga 9,000 baasuu hin dandeenye magaala guddisuun dhiba. Namni fakkeenyaaf hojjataan tokko gannatti qarshii 100,000 argatee jennaan gibiraaf qaraxa inni baasu 30,000 qofa daldala gannatti argatan fakkeenyaaf miliyoon tokko keessaa qarshii 19,000 qofa baasan namni gibiraatti natti guddatee jedhu yoomiyyuu oliyyachuu danda'a. Koree dhaabne tan ittiin hojjechuu jirraa jedha Adda Nitsaannet. Gamaa mootummaa naannoo Oromiyaa illee deebii argannisan ittiin deebina. Gam kanaan taqabnu ardhaaf tanuma ansora halakeeti gam kiyyaan nagaan bulla. Ehamma, ahoo itti jal. Ehamma, yaa ehamma, fudduu hayyaati. Ehamma, yaa ehamma, jaalii rabbiiti. Ehamma, yaa ehamma, jaalii rabbiiti. Ehamma, yaa ehamma. raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a 2